Akka mul'atan kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa nagaan keenya qilleensarraan qaxxaamuree lafa jirtan maratti sinaa ga'u isinin jenna. Hordoftoota keenya kan madda nageenyaa hordoftan biyya keessaa biyya alaa. Guyyaa har'aa keessummaa Ahmad Zarfii kan jedhamu manguddoo beekamaa godina Walloo magaalaa Kamisee keessa yeroo dheeraaf turaate. Kanneen yeroo ammaa kana dhiibbaa garaagaraatiin biyya bahee jiru keessummaa godhadhee guyyaa har'aa raadiyoo madda nageenyaa irratti qabadee isinii dhufee jira. Keessummaan kun inshallah haala deemaa jiruu fi akkaataa waan nuti as dhufuuf deemuu fi ummanni keenya maal akka godhuu qabu bal'inaan kan waliin mari'annu ta'a. Isinillee haa godhuma sagantaa keenyaatti asumaan nu faana turaa isiniin jenna. Amma inni toora gubbaa jira kallatti maan isatti isin dabarsaa turtiin keessan haa godhuma sagantaa keenyaatti nu faana haa ta'u. Aloo assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Ahmad. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkami nagaa fayyaa? Wayyaa nagaa hammam jirtan? Nagaa wallah alhamdulillah jeegaa ulfaadhu nu argamuu keetiif hedduu si ulfeeffannaa siin jenna inshallah. Inshallah anis agartee naaf heeruu keessaniif agartee hedduun siin galatoomfadhan jedha. Hayyee ulfaadhu mee jalqabaa keessummoota keenyaan akka wal bartu barbaadeeti Ahmad Zarfii jechuun eenyu? Ahmad Zarfii yeroo ammaa kana eessa jiraata? Asirraa haa kaanume. Maqaan kiyya agartee dhugumaa Ahmad Zarfii kana Ahmad Zarfiitiin jedhamaa kan amma kan hin jiraadhu magaalaa Jabuutiiti. Kan inni dhaladhee Kamiseedha. Kamisee ganda Migiraa kan jedhamu gartee ganda Duwwaa jahaa ganda Migiraatti dhaladhee achitti guddadhee ilaa amma achuman gahe. Waan akkanaati. Mee amma yeroo ammaa kana Ahmad yeroo waan keessa ga'u manduggoo ture magaalaa Kamisee keessatti akkasitti manduggoo ture akkasumatti illee dhaabolee adda bilisummaa Oromoo kanneen karaa nagaatiin dhufanii achi keessatti dhufanillee akka manduggootti qubsiisee achirratti illee miseensa ta'ee tajaajilaa ture jechaan dhaga'amee achirraa maaliif achii deemtee ammaan kana gara Jabuutii galuu dandeesse? Fedhii makeetiin immoo dhiibbaa garaagaraatiin gara Jabuutii galuu dandeesse? Wallahi fedhii kiyyaan karaa Jabuutiidha deemuu si yaadan qabuun tubaatee dhiibbaa garaagaraatiin agartee dhiibbama agartee uummata Oromoo roorroo uummata Oromoo irra jirutu na baase. Wanni tokko wanni jiru hin jiru gartee jaarsa biyyaatii maanguddoodha. Waan akkanaati gartee dhiibbaatu gartee biyyarra na baase wanni biraan jiru. Galatoomii ulfaadhu inshallah Oromiyaan bilisoomtee deebi'uudhaaf amma fagoo hin jirru. Mee mandugicha yeroo ammaa kana yoo laalte biyya keenya Itoophiyaa yeroo ammaa kana haala irra jirru kana yoo laalte biyyattiin tun amma garamitti deemaa jirti? Haalli biyyattiin yeroo ammaa kana kee kuftee jirtu ati akkamitti ilaaltamee akka nama hubataa jiru tokkotti ilaalte? Wallahi biyya gartee biyyi tortoree kufee jigee jira. Gaarri guddaan kun akka uummata Oromoo irraan kufne jedha gartee uummata Oromoo irraa akka kufne keessa naannoon keenya godinnina agartee Kamiseedha kun nagahaan gamtaa agartee diina yedduu jirruuf agartee godi guddaan kun akka irra hin jigne nagaan akka of eeguun agartee jedha agartee akkan ilaaleetti biyyi diigamaa jira. Warri agartee warri kaabaadhaa irratti wal loltu har'a nuhiiti malee ofiishiiti isaan kan waliiti. Waan kana nagaan ofirraa eeguu gartee barbaachisaadhaan jedha gartee. Ayyee galatoomii yeroo ammaa kana akkuma ati jette warri kaabaa as siratee kalee kunoo aduu kaleessaa kana Allaamaaxaa bakka jedhamu Laallibalaa bakka jedhamu dhiifamaa Laallibalaa dhuunfatanii jiranii har'a garuu bakka isaan ittiin bahan hin beeknu kalee waqtii kana kan Laallibalaa dhuunfatanii as sirataa jiran. Ummanni keenya yoo yaadattee bara dhufaa dabraa mootummaa dhufu taa'eetuma eegee inni dhufee harka rukuta kanuma dhufe sanii fi akkas ta'uu otoo hin qabne nulleen akkuma nama kaanii waan dhabne qabnaa godinatii san keessatti mootummaa dhufaa dabraa keessatti waan dhabne qabna gamtaa eegnee harka rukutuuf qophoofnurra amma kana aarsaa kaffallee akkuma jette gaarree akka dhufee nurraan kufne ummanni keenya dursee maal godhuu qaba akka manduggoo biyyaa akka amantiitti akka qeerroo akka qaarree Oromootti maal gochuu qabame? Ummanni Oromoodhaan wanni godhuu qabu gartee diina ofirraa eeguu qabaa tokko nagartee dhiiraan hadhoodhaan agartee jaarsaajjee agartee jaartiidhaan
dardaraa fi gartee qarreedhaan wal jaaree waan dhufu kana gartee akka irran buune gartee sirnaan gadi faginaan hubatee diinaaf eduu gartee karaan kennine eduu qaawaan kennine nagaan gartee diina saalaa ofirraa eeguu qaban jedha gartee. Ayyee galatoomee yeroo ammaa kana gaa diina ofirraa eeguu hoggaa jennu kana taa'aniituma ofirraa eeguudha moo fakkeenyaan lafoota Oromoon dhabeema fakkeenya waladdeetu jira akkasumatti illee raayyaan lafi isaan irra wal lolan kunillee keenya akkasumatti illee lafni irra Laalibalaa jedhanii amaaree hoggaa jaarraa meeqaaf 400 ol dhuunfate kunillee dur lafa keenya taa'aniituma eeggatu jechuudha moo waan godhamuuf malu godhaatii eeguu jechuudha mee kana addaan nuu baasi. Ilaa wanni siin jedhaa jiru har'a jarri har'a ummanni agartee lafi kun keenya jedhee irra wal lolu kuni jarri kun ofii isaatu lafi kun kan isaaniiti miti lafi kun keenya gamta agartee laafina qabnuufi gamta nuti laafaa taaneefi lafa kana agartee kunis keenya kunis kiyya kunis jedhee irra wal lola lafa kana keessaa jarri kun hundinuu hin qabu gartee lafa kana agartee lafa kana jara kana yedduu lammaniif agartee yedduu lamman kana keessaa akka jarri kun qoodan arganne ummanni Oromoo irra qabsaa'uu qaba gartee unkaan isa abii miti isa amma udura ta'e kana miti lafa kana keessaa waan qabu jarri kun gartee waan gartee maalii abbaan qabne gartee bineensatu gartee karaatti nyaata fixaa jaan gartee dunaa abbaan qabne akkasan ta'e malee lafa kanarraa jarri kun wanni nama gaddisiisu wanni ajaa'ibu waan kanaa gartee silaa yoo kana jenne gartee Oromiyaa guddattii harkaan qabnuufi malee jarri kunuu keessaan qabanii gartee keessaan qaban ture du'arraa namni jiraate har'a namni waan kana dubbatu ummataaf himu jiraate jarri kun lamman raayyaa keessaa waan kan qaban raayyaan sadii raayyaa saboo raayyaa jarjar raayyaa qobboo kana keessaa waan kan qabu gartee jarri kun lamman isaaniitu. Hayyee galatoomi amma jarri kunii asirratee humna Amaaraa jedhamu kana cabsanii qimaantii ijaaraniiranii ummata agawoo kana ijaaraniiran. Agawoo kanas ijaaraniiranii qimaantii ijaaranii jiran ummanni kun humna lama argataniiran jechuu achi keessa jarri amma Tigree achi as dhufu kun jechuudha. Humna kana lamaan argatanii har'a yoo nuti dim jennee raafne boru dhufanii horgobbaa godina keenya keessatti ijaaranii horgobbaa sanatti meeshaa hidhachiisanii kun lafa keessanii loladhaa jechuu ni danda'an. Ummanni keenya osoo kun dhufee achirratti harka isaaniitiin ofii bocatanii hin ijaarre ofii isaatiitii ijaaree sochii akkam godhuu qaba. Fakkeenyaaf guddaa isin jedhu lafa waladdee haa ta'uuti kombolshaa haa ta'uuti baateedhaan walitti futtifachuudhaaf mee isa kana itti deemna mee humni keenya akkuma timbatu waan xiqqoo ta'e asiin tana shawaaroobiis haa ta'u bakkoota adda addaa haa ta'u lafa kana deeffachuu magaalaa makkannaa haa ta'u haxaayii jechuudha. Waan kana deeffatee harkatti geeffachuudhaaf sochii akkam godhuu qaba akka abbootii amantaatti akka qeerrootis akka hidhattoota akka hundatti maal gochuu qaban as keessatti. Wanni ummanni Oromoodhaa wanni godhuu qabu gartee naannoon keenya wanni godhuu qabu gartee lafa kana namni gartee sabni hin jaarrame ofirraa waa tokko buusuu hin danda'u. Sabni gartee jaarmaan qabne waa tokko ofirraa gaduu hin danda'u ummanni keenya gartee wal jaaranii waan kana lafa kana of harkaa gartee akka hin baane kabahee jirallee akka deeffatu irratti wal jaaranii wal jabeessanii gara fuula duraa dhaaba gartee jiru irratti hiriiranii dhaaba gartee uummata Oromooti dhaabbatu kan uummata Oromooti dhaabbatu sun taane nama dhaaba uummata Oromooti dhaabbatu uummata sanjaatti hiriiranii waan kanaa halmatuudha taa'anii rafuu miti namni rafee bu'aa hin qabu jaana gartee nagaan of jaaraa of jabeessaa sinin jedha gartee akkasin jaan uummata Oromooti. Galatoomii ulfaadhu waan gaarii yoo mammaakan diinni diina keetii fira keetii jedhanii beeyte amma humna lamatu wal rukutaa jiran. Humna lamatu wal rukutaa jiramu fakkeenya humni wal rukutaa kun jiru kun akkuma ati jette waan keenya irratti jarri kun lamanuu hin qabu. Humna kana lamaanuu ofirraa ittisuudhaaf ummanni keenya humna hin qabu waan ta'eef ummanni keenya amma akkam godheeti yoo maal ta'e yoo kamitti hirkate humna isa dura of birraa isa balleessuudhaaf amantii isaa afaan isaa eenyummaa isaa balleessuudhaaf deemu kana humna kam dura humna kamii walitti hirkate humna kam amma fakkeenya ofitti hirkatee illola yoo jenne gadiin Afaartu jira oliin jira Amaaraa kana jira dalgaan kanatti dhufuu jiru Tigreedha. Walakkaa kanatti ofitti hirkatanii waan tokko gochuudhaaf ulfaachuu danda'a. Tarii akka wallaala kiyya haa ta'uuti gaafiidha ummatumaaf gaafii kana gaafachuutu jira. Kanaaf ummanni keenya yeroo ammaa kanatti
kamitti dudda gatatee kamii wajjin dubbate obboleeyyan lafa keenya seenina nu lafa keenya ni bilisoomsannaa lafa keenya nu ofiisa keenya walabanni baafnaa lafa keenya seenina yoo lafa keenya seentan ummata keenya walitti buutanii booda duddaa garaa walitti ta'uuf deemnaa jedhin eenyu wajjin walakkaatanitti ittifaaqa godhuu qaban kuni gaafii hedduu biyya keessaa dhufaa jira gadi nama Affaartu jira oliin Amaara jira dalgaan Tigreet as gulufaa jira jechuudha kanaaf humna kana sadan bakka takkatti ofirraa ittisuu hin danda'a waan ta'eef yeroo ammaa kana as kalaahanii jiran gaafa boru hulaa keenya dhufe humna kana sadan rukutuurra isa tokkoon kamiin ittifaaqa godhanii abboo lafa keenya seeninaan diinni keenya isa kana jedhanii eenyu wajjin haasa'uu qaban gattaanii. Sila diinni diina jenne. Diinni diina. Waan toltuun qabdu gartee jaldeessi ilmoon jaldeessaa jaldeessuma. Wanni nu baasu kunis diina garuu diinni gartee diinni walii lamatu jira diina gartee amantii si balleessuu fi shanyii kan kee si balleessurra diina gartee diina si garboofatullee wayya diina gartee amantii fi lakkii agasirraa biyyan qabdu jedhee si ari'uudhaaf dhaabbatu. Diina agartee diinni gosa lama diina isa agartee amantii kan keetii fi biyyan qabda asirraa deemaa jedhuu fi abboogaa natu si maamula agartee nu jala bu'uura warra jedhu sanillee wayya xiqqoo agartee namatti hirkan nu baadaan qabne agartee hawaasa guddaa kana keessa agartee Oromoo bal'aa kana keessa dhaaba Oromoo jiru kana keessa baadaa dhaaba itti hirkan nu qabnee nuti baadaa jaarmaa irratti jaarmoo baadaa dhabneetuma bakka kana yoo kan ta'u ta'e garuu hin taasin jedhu immoo uummanni Oromoodhaa immoo uummanni keenya immoo dhaaba kana agartee dhaaba dhufu kana guutuu ofirraa gaduu danda'a yoo walii galle agartee biyya keenya irratti biyya keenyaaf ofirraa gaduu danda'a. Biyya keenya agartee nam biyya agartee asiina hamma jiilleetti keessa deemee hamma isaan gahanis hamma agartee jaarsummaas biyya kana keessa deemee jira. Jarri kun agartee warra agartee diina kana guutuu yoo kaabineen biyya keessa isaan tuttuquu dhabde lakki isin kanan go'ina jettee agartee kitilayyoo qabatanii kana adeemuu dhaban diina kan lamman ofirraa gaduu hin dandeenye agartee biyya keenyaaf hin jedha. Kanin jedhu ani garuu walii galuudha wal jaaruudha. Jaarmee immoo jaarmee dinagdee hin qabne immoo agartee jaarmaa laafaadhaa jaarmaa faayyanne jaarmaa agartee dinagdeedhaanis namaanis waan hundaanis agartee of jaaruudhaan jedha agartee waan hunda of jabeessuudha tokkummaadhaan cimsatuudha kana wanni barbaachisaan jedha agartee gaggeessan. Galatoomii ulfaadhu asitti waa tokkoon duubatti si deebisaan malleen diinni amantii ummataatii fi biyya kanarraa hin qabdanii deemaa jedhu kami. Ammoo kan immoo anatu simbulshaa olaantummaa siyaasaatiin irratti gonfadheetan simbulshaa ka jiru kami mee ummata adda baasi. Ummanni agartee wayya agartee yaadikii mee yaadik jennaan agartee dhaabii yaadikiidha kanaan dura bara 27 mosaddeet nu bushe. Demokraasii federaalizimiidhaan agartee of bushaa jedhee forjidis haa ta'u waa tokko agartee biyya keessa irra taa'aa agartee of bushaa jedhee nu bushaa ture. Jarri sun immoo uummanni Oromoodhaa dhakaa fi gartee akka zeetunaa dhakaa fi harkaanii biyya keessaa mootummaan dhakaan immoo ofirraa arihee Maqaleetti gashee ture. Har'a immoo jarri sun isaanuma keessaa baanii afaan jijjiiratanii gartee bilxiqinnaa jedhanii wal jaaranii dhufanii jarri bilxiqinnaa jedhan sun gartee uummata gartee Oromoodhaa keessaa uummata amma naannoo walloo keenya kana gartee biyya sirraan qabdani biyyi keessa wallaggaadha agartee wallaggaatti gara nu jedhaa tu'atan jechuudha agartee. Jarri kana jedhu kun eenyu kallattii maqaa isaanii uummataa tuqiif. Warri kana jedhu gartee warra naannoo Amaaraa bulchiinsa naannoo Amaaraati. Tole. Agartee warra amma warra agartee Ba'adeen jettaniin kan agartee yookiin amma agartee bilxiginnaa Ba'adee ka jedhaniin kan. Jara kana agartee jarri kunii fi jarri suni wal hin baatu agartee wal hin gitu bulchiisumti isaanii suni agartee numaa'u akka kiyyatti kun agartee. Galatoomii adeeroo ammati kan jechaa jirtu Oromoo yoo tokko ta'ee walii galee biyya tanii miti Afrikaa baha Afrikaa kanaafu bilisoomsuu ni danda'a ka jedhu bal'inatti Oromoo yoo tokko ta'e haa ta'u sirriidha yoo immoo kana humni keenya akka amma laafu kanatti yoo kalaafu ta'ee ka eenyummaa keetii fi amantii kan keetii fi biyya kanaa biyyan qabdu deemi jiru san diineffatee kan immoo olaantummaa siyaasaa jiru san akkuma ta'etti siyaasaa isaanii gattaanii waliin fooyyessuu danda'anii isaanitti dudduu gatatanii kan eenyummaa kee amantii kee balleessu san ofirraa rukutuu qabanii jechuudha. Akkasin jedhee. Galatoomii ulfaadhu inni biraa yoo jiraate
warroota godina keenya kana keessatti warra dharaan abbootii gadaa jedhee of jaaree fakkeenya wantoota adda addaa keessatu jira biyyattii san keessatti hira garaagaraa jira daldala siyaasaa hedduutu jira yeroo ammaa kana kaardiin siyaasaan bilxiqinnaa dhumaa jirti na fakkaata akka hantuutaa yookaan waraqaa qarqaraan cirtee fixuu kaateetti dhumaa jirti siyaasaan bilxiqinnaa guutumaan guutuutti cabaa jira. warra sanii maal jettaan meeti yeroo ammaa kana isaanis waan hedduu ciinqamanii kunoo caasaa adda addaa jijjiiranii kana buusaa jiran jechuun ciinqi haada boqotu isaan dhaatteerti maal jettan ati akka manduggoo tokkootti jara kana. Wallahi warra amma abbaa gadaa jettee amma abbaa gadaa jedhanii kaasan kana. Akka kiyyatti gaafa dura waa laman isaanii qaban ture gartee waa laman qabaa. Abbaa gadummaa abbaa gadaa gaafa dura abbaan gadaa walloo irratti bara 400 wayin abbaan gadaa jaarramuu ittiin gammada. Hojii isaan hojjetan ammoo dalagaa isaan hojjetan ammoo ittiin gadda gartee abbaa gadaati miti. Abbaa garaa yoo ta'e malee abbaa gadaati miti. Ani kan abbaa gadaan jedhu nagartee warra kaabineen jaarrate. Kun tasumaa waan ummata bakka bu'u kuni gartee akka kiyyatti. Kuni waan ummata bakka bu'u dalagaa isaanii yoo laalte waan abbaa gadaa hojjetu miti waan kaabineen hojjetu hojjetanii. Akka wallootti bara 400 wayiin abbaan gadaa dhaabbatuudhaaf ittiin gammada. Akka dalagaa isaanii immoo akka dalagaa isaaniitiif agartee ittiin gadda jechuudha. Hayyee maal qabdaaf walumaa galatti isaanis tahee warroota maangoorra jiran kana maal ergaa maal qabdaaf akka manduggoo tokkootti. Wanni akka manguddoo tokkotti wanni isaan gorsu yoon qabaadde yoo kan dhagahan ta'e yoo gurra guuriidhaa guurrataniiti diinni diinuma saba keessan diinan godhatinaa daandii saba keessanii gartee kallattii agarsiisa haphe agartee barcumarra jirtanii waan dhufu agartanii saba keessan daandiin kanatu kana jedhaanii agarsiisa saba keessanitti hin duulina ilmaan keessanitti hin duulina abboota keessanitti hin duulina haadhota keessanii cinqina hirwata keessanii cinqina nama wajjin dhalattanii saba keessanii hin darba mootummaa darbe laalaan jedheen agartee ka darbe Miliki fi gartee darbii waliin himnu wayyaanee deengada simbushaa turaate sinirraa deemee amma bilbilinatti garagaltanii sinirraa deemuun hin mala hawaasa keessatti kan haftanii hawaasa keessaa baatan kana saalfattanii ummata keessan kana agartee ummata qaaliidha saba keessan ummata qaalii kana jabeeffadhaa irra akkasiisinaa isaanii hin jedhaan jechuudha agartee. Galatoome ammallee wanni biraa wanni si jedhuu jiraate namoota biyya alaa jiraniinoo maal jedhu humni Oromoon qabdu. Qaamii lammaffaa uummanni Oromoo qabdu warra biyya alaa kana keessa jechuudha. Diaaspoora amma isaan kanaan ergaa maal qabdaaf meeti warroota biyya alaa jiran kanaan. Akka Oromoo bal'aatti uummata biyya alaa jiraniin agartee har'a wanni isin agartee karaa filannootii fi kalaa maaliidha wanni jedhan biyyattii keessatti hin jirtu waan karaa agartee qawwee yoo ta'e maleedha uummata Oromoodha warra bosona jiree diina gartee diina saadhaa kuffisee kufaa jiru. Dinagdeedhaan beekumsaan gorsaan cinaa dhaabbadhaan jedhaan agartee. Hayyee galatoome ulfaaduu godhete keenya Ahmad hedduu galatoome maqaa dhaggeeffattoota miidiyaa madda nageenyaatiin hedduu si galateeffadha. Ulfaaduu wanni na hafeeru jira yoo jette dhumarratti carraan sii kennaa ergaa kee dabarfadhuuti ni goolabna. Wanni na hafe illee agartee fixanne wanni na hafe agartee warra wanni dhaamuuf agartee warra biyya keessatti warra dheengadda agartee jirinaa lataan minoo xiggeedhaa waraana isaa nutti duulsisee nu fixee ilaa ammaa kan miilaa cabe kan harkaa cabe mana jira ammoo afaan jijjiiratee agartee birgee milik jedhee nurratti duulee dheengadda obboleeyyan keenya haadhota keenya lammii keenya manarraa gubee ajjeesee waan fedhe godhee akkasitti wanni godhe san jara sanii gara galanii har'a agartee birri agartee 500 liyyooyilii amaaraatiif kennaa jedhanii warri ganta kee deemtanii uummata dararaa jirtan yaabboo saalfadhaa yaabboo qaanfadhaa haadhi ijoolleen jalaa dhumte garaa hidhattee sillaalaa jirti obboleessi abbaa agartee jalaa du'e ilmi sillaalaa jira qaanfadhaa yoo beetan birisuma keessan kennaatii fi uummata deemtanii ulaa uraa deemtanii uummataan fuudhaa jettanii nama cinqinaa maqaa dha'uu isaanii barbaadu tokko tokkoon biyya kasilaa isaan of beekanii jedha agarte.
galatoomii ulfaadhu. Galatoomii illee.